hadheeffannaan dhiyeessii qorichaatii fi hanna qorichaa wajjin wal qabatee jiru sirriidha. Jecha tokko fayyadamuun barbaada. Namni qoricha yaalii namaatiif oolwaatu nama dhiiga namaa xuuxu, nama jiraa namaatitti foon namaa nyaatu jedhee tan fudhadha. Sadarkaa kanatti ilaalamu taanaan hanni qorichaa baay'ina isaa odoon ta'in siruma waan jiraachuu qabne. Kanaaf dhimma kanarratti nus tarkaanfii adda addaa fudhachaa jirra. Fakkeenyumaaf bara kana dhaabbilee 1,501 kan ta'an akeekkachiisa kennuu dandeenya jirra. Dhaabbilee 738 immoo cufuu dandeenya jirra jechaadha. Rakkoon kun ammami bal'aa akka ta'e sinis argaa jirtu hidheeta yaada. Qabatamaanis akka gaaffiitti kaawwan tureef namoota immoo hayyama daldala qorichaa baafatanii rakkoo uumaa jiran gara 50 hayyama isaanii guutumaa guututti haquu dandeenya jirra. Namni 7 mana murtiitti dhiyaatee murtee eeggachaa kan jiru ta'uu isaa kaasuun barbaada jechaadha.